mucaa kana isaa waggaa 3 abbaan irraa du'e. Haati isaa tun eega jaarsiisii irraa du'e booda heerumaaf namoonni hedduun gaafatanii ture. Bareedinaa fi amala gaarii qabdi. Isiin garuu heeruma hin barbaanne. Ilma isii kana tarbiyaadhaan guddisuu feeti. Haaluma kana irratti ilmi isii kun guddatee dardare. Haati isaa tun ilma isii kana salaataa fi akka inni Rabbi dhiyaatu ajajdiin. Garuu inni waan haati isaa jettuun gurrattuu hin qicatu. Yeroo isaa kompiitaruma irratti dabarsa. Haadha isaa wajji taa'eetu hin haasa'u. Intarneetuma fayyadamaa oola. Guyyaa tokko haati isaa itti ol seentee lolteeni akkana jetteen. Ati wanta kanaaf hin yaaddu. Guyyaa tokkollee akkami haadhatii jettee nan gaafatu. Waanin mana kana keessa jiruu sitti hin fakkaaddu. Sababa kompiitara abaaramaa kanaatiin naa'uu quba hin qabdu. Hatta salaata fardii Rabbiin sirra kaa'ee'u hin salaattu. Wayita jetteeni lolteen. Ilmi isii kun haadha isaa tanatti khoflee itti ashoofa. Abshir yaa ummaatiyya kompiitara tokko siifin fida. Atis quraanaa fi kitaaba barbaaddu irratti qaraata. Yoo feete guyyaa guutuu irra oolta sin dabbaru jeen. Haati isaa tunis gadditeetuma firraa uste. Guyyaa birootis ilma isii ilaaluuf yeroo dhuftu ilmi isii kun viidiyoo haraam kan gaa'ilaa ilaalutti jira. Haati isaa tun viidiyoo badduu ilmi isii ilaalaa jiru wayita agartee ilma isiitiin lolteen. Maali kun yaa ilma kiyya Rabbi sodaadhu jetteeni imimmaan dhangalaasaa garaa haadhaa laafaa saniin gorsutti seente. Yaa ilma kiyya waan itti jirtu kana firraa dhiisi. Haalaata badaa irra jirtu kanarratti duuti sitti dhuftee du'uu sodaadha. Namni waanuma irratti jiraatetti du'aa jetteen. Akkuma aadaa isaa gorsa haadha isaa gurrattuu hin qicanne. Eega siifirraa gara kutaa keetitti deebi'i. Jireenya kiyya keessa amma booda hin seenin waan hin fedheen godhaa jeen. Kutaa isarraa booyaa ofirraa baatee du'aayii gooteef. Rabbiin akka isaaf araaramuu fi waan irra jiru kanarraayis akka isa dhaabu. Guyyuma lama booda wanni ajaa'ibaa uumame. Haati tun obboleessa isii imaama masjidaatti bilbiltee daddaffiitti amma gara mana kiyyaa kootu jetteen. Obboleessi isii dhufee yeroo kutaa ilma isii seenan kunoo ilmi isii du'ee jira. Qaama qullaa huccuu tokkollee ofirraa hin qabu. Viidiyoo baalagee osoo laalutti jiruu du'e. Haati isaa tun booyaa obboleessa isiitiin akkana jetteen. Mucaan kiyya kun salaateellee hin soomanu ture. Mee amma maaliin godha? Qubsumtii isaa eessuma taati jetteen. Obboleessi isii kunis booyee humaa hin dubbanne. Eegasii ilma isii kan du'e kana fuudhee dhiqee kafanee awwaaleen. Jecha tokkollee waa hin dubbanne. Gadda obboleettii isaatti ida'uu hin barbaanne. Garuu ofiin qalbii isaa keessatti akkana jechaa ture. Namni Rabbiin itti dallane du'a akkanaatii isa ajjeesa. Eegasii akkuma isa ajjeese kanatti guyyaa qiyaamaa ilma namaa cufa duratti isa kaasa. Hadiisa Muslim gabaase keessatti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jee. Guyyaa qiyaamaa gabroonni hundinuu waanuma irratti du'aniin kaafaman. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا چاينا لودا نيشن نگيني ربي قدا بكما جبتن هندتي سنهاقو ورين چانا لخناف هاري تاتن يوتيوب رتي چانا لخينيا ودا نيشن سبسكرايب نفقودا akkasuma Facebook irratti peejii keenya Oda Nation like nuuf godha yaada keessanis comment irratti nuuf barreessaa